Na maalumaafuu obboloonni koo magaala Jimmaa raachuun keessan tiriidantiin Oromoo mucaan keessan isa siin baay'ee jaallattan mucaan keessan isa siin dammaa fannanii guddistan raachuun keessan isin abbasaa ceera taanaan dhiifama guddaa manaa gootanii moo nan beeka baay'een isin jaalladha dhugaa rabbii baay'ee ji'a lamaan dura Jimma deemeen ture. Ji'a lamaan ji'a sadiin dura Jimma deemeen ture. Akkaataa isaan Jimmatti na simatan, akkaataa isaan dhugaa rabbii, akkaataa isaan na keessummeessan, jaalala naaf kennan. Dhugaa rabbii viidiyoo poost godheera shi waa'ee Jimmaa ji'a tokko duradha galaatii ilaala. Na baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Achi deemeen jaalalan baradhe isinirraa, jaalala Oromoo. Oromoon hunduu akka tokko ta'e. Wanti shawaa minaamin jedhamu akka hin jirre achi deemee isinirraa baradheera. Jaalalan isin kanan isinii qaban jaalala qofa. Akkan kanaan dura isinitti himetti immoo Oromoo tokkoof miti. Haala gaafuu jaalala qofan qaba jechuudha. Sirba Jimmaa tokkoon isinii sirba. Baay'ee waa'ee Jimmaa jalqaba kanan bare Hacaaluu irraa. Hacaaluun baay'ee mucaa safara tokkooti. Duwwaajaa safara tokko Duwwaajaa jedhama Amboo Araadaana. Albamii Hacaaluu isa jalqabaa irratti maal jedha seetan? Galaanni gibee guutus laftuuf bidiru nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafu laftuuf jirbibbiin nama deemsisaa. Galaanni gibee guutus laftuuf bidiru nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafu laftuuf jirbibbiin nama deemsisaa. Ansoo sodaadhee baranaa qalbii kooti gibee gamandee sanyii mooti. Ansoo sodaadhee baranaa qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mooti. Maashokoo har'aa geessi Jimmaa. Dogoggoruun hin danda'ashi. Namni waa hojjetu namni miidiyaarra ispeeshaalii namni miidiyaarra oolu dogoggoruu danda'ashi. Meebi dogoggora ta'anaan yoon dogoggoru akkuma mucaa keessan isa xinnaa tokkotti intini na gochuudha shi like na gorsu akkuma mucaa keessan ishee barumsaan illee baay'ee hin deemne tokkotti jechuudha. Akkuma tiriidantii keessan tokkotti qabatanii na gorsuudha. Galatoomii yaada kana xiqqoo waliin dubbannee turre miidiyaa kanarratti jechuudha. Dhiifama naaf godhiiti wantoota kanarraallee tooftikia kanarraallee dubbachuu barbaadee osoo hin taane miidiyaan hawaasummaa kun yeroo baay'ee keessattuu TikTokni kun jechuudha dhimmoota naannummaa wal qabatu jechuudha. Badii namni tokko balleessee fi gandatti fuudhanii fiiguu kanatu beektee amma dura argaa turteetis miidiyaa kanarratti jechuudha. Fiiskanii yoo namni sun shawaa irraa ta'e nama shawaa hayyoota shawaa xiqqeessu, yoo Jimmaa irraa ta'e hayyoota Jimmaa xiqqeessu, yoo Baalee irraa ta'e yoo Arsii irraa ta'e wantoonni akkasii sun babbaratamanii jiru. Wanti sun akka hin babal'anneef malee dhimmi irraa dubbatte kun anaafis ifaadha raachuu. Maaliif viidiyoo kee dhaggeeffadheen jira. Namootni muranii waan gadhiisan kanarraallee jechuudha. Tarii ati wanta irraa dubbatte sun yeroo baay'ee wantoota nama bashannansiisan nama barsiisan kanarratti xiyyeeffannoo waan gootuuf jechuudha. Almost namoota entertain gochuudha miidiyaa kanarratti jechuudha. Namni akkasiin si beeka. Waan sanaaf osoo dubbattu paartii ofii fedhan qofa waraabanii namoonni gadhiisuu danda'u sii galee. Waan akkasii immoo iftoominaan dhuftee ati waan akkanaatti jettee deebisuun kabaja agarsiisa waan ta'eedhaaf jalqaba irratti galatoomisiin jechuun barbaada. Walumaa galatti akka walootti wanti dubbachuu barbaadu kan namoonni yommuu badii balleessanu haasawa isaanii jalqaba irraa hanga xumuraa yoo waraabbatta. Maaliif ragaadhaaf jechuudha. Kan dogoggoruu danda'a raachuun dogoggoruu danda'a. Eenyuyyuu ilmi namaa kun addunyaa kanarratti kan hin dogoggorre hin jiru. Isiniif galaa jira miti. Kanaafuu viidiyoo guutuu yoo hin waraabbatin wanti xiqqoo sakandii muraasa wayii taatu paartii ofii barbaadan qofa muratanii yommuu maxxansitan konseptii yaada nama sanaa sun jechuudha kan keessaniin faallaa ta'a jechuudha. Wayita faallaa ta'utti ammoo namni misunderstandingiidhaan kallattii ittiin jijjiiree hin beekama. Yeroo ammaa namni xiqqoo waa tokkoo dogoggoree jennaan kallattiin gara gandaatti muratanii deemtu. Foolowarri isaa warra isa jaalatan amma fakkeenyaaf achi jalatti raachuu jechuudha.
Nama shawaa qofaa miti jechuudha. Jimmatu jira, Arsiitu jira, Baaleetu jira. Inumaatu warra sana keessaallee jira jechuudha. Isiniif galee pilaatfoormii paablikiidha jechuudha. Kun isiniif galee ganda filateetti miti akkaawuntii mukarraan ta'u jechuudha yookaan kan hojjetu jechuudha. Kanaaf waan akkasiitti hubadhaa. Hundi keessaniitu jechuudha. Warri tariitii yaada sana kallattii faallaatti hubatanii gadditan yookaan ammoo har'a guyyaa wantoota tokko dubbachaa turtan inni hubattu jennee yaadnaa kabajumaan jechuudha. Raachuu waliin dubbannee waan kana jechuudha. Kan inni bahee uummataaf ibsuu qabu dubbannee inni isa ulfaatu lakkii karaa keessaatiin jechuudha. Lakkii an hawaasa cimmaatti kabajaaf jaalala guddaan qaba. Oromoo kamiifu jechuudha kabajaaf jaalala guddaan qaba. Waan ta'eef an bareedina shamarran Jimmaa ibsuuf barbaade malee kallattii biraatiin miti jedhe. Isaan jechuudha raachuun jechuudha isiniif galee namoonni jechuudha kallattiin taanatti hubattan yoo jiraatanii jettan hundi keessaniitu seexanatti isin dogoggorsiise dhiifama waliif godhaa. Hanga dandeenyuun garuu wantoota ija ta'an jechuudha. Keessattuu wanti gandaan wal qabattu kun irratti eeggannoo gochuu qabna. Oromoo yeroo amma miidiyaarra jiru kuni arraba qarfatee jechuudha. Dogoggora xiqqoo arraba namarraa hedduu kana qabachuudhaaf fiiga jechuudha. Irra guddeessi namaa jechuudha. Kanaaf hanga dandeessaniin wal jajjabeessuu, wal utubuu, wal guddisuu yoo ta'e alatti miila wal jalaa fuudhanii wal takaaluu kanaaf maqaa wal balleessuu kana osoo dhiifne gaariidhan jedha. Mi'arra seenaa dalagaa tapha tokko wajjin taphannee raachuu yoo yaada dabalataa kan hin qabdu ta'ee jedhee handi geemni caawwatanaaf tikeetti deebitaan gasii gitutti. Ani like geemiin jalqabu ani ittuma naasaa rakkoon qabu. Okay. Let's go. Maal seetanii laa? Yaa ani raachuu keessanii ani dura baay'isanii ani yeroo naasirra Facebook irratti TikTok irratti dhufu raachuu tiriidantii Oromoon jedhe yookaan tiriidantii Amboon jenne yookaan tiriidantii Shawaan jenne yookaan tiriidantii Wallaggaan jenne. Dhaladhee kanan guddadhe Ambootti mucaa Ambooti garuu ani kan Oromooti. Ani akkasitti yaada. Yoon dogoggore yoon balleesse kan naarrabsu kan naqeequu qabu Oromoon narratti mirga qabaanii akkasitti yaada. Na amma yeroo baay'ee kanaan duras dubbadheera. Hundumti keessan maal akkanaa hubattanan barbaada seetan. Oromoon waggaa meeqa kan miidhamaa kan gabroomaa dhufe tokkummaa dhabuu isaatii. Kan dinni akka barbaade akka nu gootu kan nu godhe tokkummaa dhabuu keenya. Isin akkuma qalbii asirratti sooshaal miidiyaa irratti baatanii otoo wal arrabsuu dhiisne dhugaa rabbi guyyaa sana arguun fedha. Oromoon hundi Oromoon gaafatti wal arrabsuu dhiisu guyyaa sana arguun fedhaan dhugaa rabbi. Yeroon Oromoon tokko Oromoo yeroo arrabsu yeroon argu kan biraa dhiisa. Oromoon asirra bahe alagaa yeroo arrabsu ani nan aara. Maaliif seetanii kun aadaa keenya miti. Aadaa keenya waan hin taaneef hamma dandeenyu waan hundumaa karaa poozitiif ta'een otoo wal hubanne. Amma fakkeenyaaf ani nan balleessa taanaan diina na godhachuu otoo hin ta'in na gorfachuu yoon balleesse. Akka diinaatti na galabbatanii wal arrabsuu otoo hin ta'in wal gorfachuu. Wal wannoo jechuu like wal cabsuu mannaa wal utubuu wal sirreessaa deemuu mentaalitii akkasiidha qabaachuu qabna. Abbootiin keenya kaleessa lafa kanarratti jiraatan qaroomina akkamii akka keessa akka turan hundumti keenya hin beektu. Hundumti keessan hin beektu jedheen amana. Dubbistaniittu afaaniin dhageessaniittu. Waggaa meeqa dhaloota Kiristoosiin dura sirna gadaa bocanii sirni gadaa the symbol of democracy jedhama. Abbootiin keenya kaleessa qaroomina akkanaa keessa jiran turan. Qaroomina akkasii keessa jiraatan. Abbootiin keenya kaleessa halagaa fira godhatanii moggaasan guddifachaadhaan halagaa of miti fira miti dhiiga miti halagaa fira godhatanii halagaa obaasanii halagaa nyaachisanii halagaa faana jaalalaan jiraachaa ba'an. Nuti har'a halagaa firoonfachuu miti halagaaf jaalala kennuu miti ofiif wal wajjin nagaadhaan jiraachuu dadhabne. Akkasuma bakka waa eegnaa wanti tokko yeroo uumamu bakka maal akka ta'e hin beeku. Kun awaarsa dhugaa rabbi. Abbootiin keenya kaleessa halagaa firoonfatanii halagaa nyaachisanii halagaa diina isaanii diina jechuudha. Nuti garuu dhiiga taanii amma Oromoon amma lafa kanarra jiraatu dhiiga taanii dhiiga tokko barnuti dhiiga tokko dhiiga beektu dhiiga tokko taanii
nagaadhaan wal wajjin jiraachuu dadhabne. Na dhugaa rabbi kun sheemii guddaadha. Waan kana otoo dhiisne na baay'ee yeroon qabnu yeroon addunyaa kanarratti qabnu waggaa xinnoodha jiraan. Jaalalaaf hin ga'u. Dhugaa rabbi wal jaallanne jiraachuufu yeroon hin ga'u bakka. Wal jaalalaan fixuuf nun ga'u xinnaadha. Addunyaa kanarratti kan jiran amma fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf anaan otoo amma naarrabsitanii asuma naarrabsitanii yeroon ba'u makiinaa yookaan waan tokko hin danda'a. Hin gaabbitu jechuudha. Beektanii yoon akkas nagalabbaxanii waa gootanii otoon dhuggasuma raachuun duute waan jedhamu otoo dhageessanii hin gaabbitu bakka sammuu keessanii sin dhukkoo. Waliifillee akkasuma jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti nama tokko arrabsiin dhuggasuma hin du'e yeroo jedhamu ammoo otoon dhaga'ee sammuun koo nagaan argatu argitanii. So yeroon qabnu addunyaa kanarratti yeroon itti deebinu waggaan nuti qabnu wal jaalachuuf nun ga'u jechuudha. Na hamma dandeenye otoo wal jaalanne kun ergaa gooti. Naani baay'een isin jaalladha baay'ee hunduma keessa. Yaada gaariidha. Inni tokko wanti sababuma kana godhadhee dubbachuu barbaadu raachuu dhimma kee qofarratti osoo hin taane akkuma waliigalaattu jechuudha. Miidiyaa kanarratti yeroo ammaa wanti nu rakkisaa jiru namoonni ga'umsa malee ka'umsa bakka jedhamu sanarratti xiyyeeffannoo gochaa jiru natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf dogoggora xiqqoo jechuudha mulqama afaanii nama ta'e kan daandiirraa maqna jiru siigalee nama ta'e kan hin dogoggorre hin jiru. Dogoggorame sana akka nama dhuunfaatti furmaatatti kennuu caalatti kallattiin fiiganii gara saayidii kutaa gandaa galchuu wayitu jira miidiyaa kanarratti. Namoonni maaliif waan akkasii filatu jettee yemmuu yaaddu irra guddeessi nama jechuudha TikTokii kanarratti kan nama bashannansiisuudha, nama barsiisuudha. Kallattii garaagaraatiin jechuudha gama amantaatiinis ta'uu danda'a, akka oromummaatti ta'uu danda'a, gargaarsa hawaasummaa irratti ta'uu danda'a. Namoota hojiilee gaggaarii hojjetan kana faallaa isaanii immoo namootuma taa'anii mulqama afaanii yookaan dogoggora arraba ilma namaa kanarra eegan baay'ee akka jiran hubachuu qaba Oromoon miidiyaa kanarra jiru. Fakkeenyaaf ani raachuu nama ilma namaati. Akka Oromoo nagaadhaa waliin teenyee dubbachaa jiru wal dhabuu dandeenya. Dogoggora anaaf raachuu jidduutti uumame dogoggora keenya kana karaa qaroomina qabuuni maammartu balleesse moo raachuutu balleesse kan jedhamu ilaalanii ka'anii murteessuu caalatti inni Jimma ta'ee jedhe Aljaziiraa faana gore inni Shawaa ta'e raachuu faana gora ta'ee jennaan yoomiyyuu taanaan jechuudha lolli kun miidiyaa kanarra dhaabbachuu hin danda'u. Namoonnis kabajaaf tokkummaa Oromoon jettu kana miidiyaa kanarratti dhabaa deemu. Dhiifaman godhaati miidiyaa kanatti keessatanii ilaalina. Dhiibbaan miidiyaan kun qabdu waa guddaadha yaa jara keenya. Yoo waan gaariitti hojjenne waan gaariitti hojjechuu dandeenya. Yoo waan badaadhaan immoo wal cabsina ta'ee jedhe eessayyuu gahuu hin dandeenyu. Rakkoon miidiyaa irratti uumnu lafarratti hawaasa keenya irratti rakkoo qaqqabsiisuu akka danda'u isaa hubadhu. Hanga dandeenyeen dogoggora kaleessa raawwanne har'arra deebinee raawwachuu dhiisuudhaaf qofaa qopheessinu hundumti keenya iyyuu jechuudha isiniif galee. Kanaaf miidiyaa irratti namni tokko yoo ka'e nama tokko waa balleessee jedhe badii nama sanaatiin jaj godhaa malee kutaa yookaan ganda nama sanaa meenshin hin godhina yookaan maqaan dhahina. Nurra darbee sadarkaa abbootii hayyoota keenya mataan gaggaragalchuu waa hedduu argaa turre jechuudha. Ji'ootuma muraasa dura jechuudha hundi keessanuu waan miidiyaa irratti argaa turtan jechuudha. Wantoonni akkasii kun immoo yeroo deddeebi'aa dhufan namoonni araada godhatu. Jaarsii areera bare ammaa gaggaba jedhani. Amala godhatee irra taanaan namni yeroodhuma hunda tooppikii uume bakka seensitiif taate bakka namoota miira keessa galchuu danda'u keessattuu waan akka gandaa kana jechuudha. Hayyoota gandaa kana waan akkasii sana tuqee attenshinii namoota harkifachuuf gad ba'a jechuudha. Muudii keessaniin kottaa fakkeenyaaf amma raachuu wanti natti toluu fi tiktaakarra yeroo dhufu muudii isaatiin dhufe jechuudha. Istaayilii isaatiin dhufe jechuudha. Namoonni itti bashannanu itti gammadu namoota waliin intarteen ta'a miidiyaa kanarra ta'a jechuudha. Isiniif galee kutaa nama tokkoo ganda nama tokkoo dhimma nama tokkoo hin dhufu. Akkam beekutti jechuudha. Yeroon kana jedhu safaarsuudhaaf yookaan dhimma biraatiif miti. Kreditii namoo yookaan reyaalitii lafa jirtu waliif kennaa deemuun gaariidha waan ta'eedhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irratti namoonni yeroo kallattiin taanee hubatanii waa'ee kee dubbachaa turan lakki namni kun nama waan akkasii godhu miti tarii kallattii isin hubattantu dogoggora ta'uu danda'a. Qulqulleeffannee kaanee waan kana fuulduruma keessanitti deebisiniif deebisa jenne atillee dhageesse kallattiin nuti asirratti waan kana nuuf dubbatte galatoom isiin jechuun barbaada tireedentii Oromoo taphni isii kun xumuramtee yemmuu jettu indiddiin keessuun fikirii keetiin laqqafamtee irratti fakkaata. Garuu namni wayyoo dhaga'ee dhimmu fatu maakiin akka hin dhageenye. Ani itti maan jira. Ani indiddi kanatti maalan jedhee hindii taatus maakii koon caaltuun jedheeni. Hindii taatus
Maakii koon caaltuun jedheeni. Angaruu kan hin jedhu raachuu afaan hindii kana jechuudha nuti warri biyya baay'inaan hindoonni jiraatu warri akka Dubaayii kana Saawudii kana jiraachaa turan iyyuu jechuudha hin beekanu afaan hindii kana urduu kana jechuudha akkamitti barachuu dandeesse? Ani bar ijoollummaa kootti amboo mana viidiyoon qaba turenna mana viidiyoon qaba ture isan toroggomaa oola ture. Okay, translateedhaan kan dhufu jechuudha. Filmee taa'een toroggoma ture ndoon kanaan dura afaan Oromootiin nan toroggoma jedheen nan jalqabe achiin booda utuban toroggomaa afaan